qo'annoon dhaabbanni Pew Research Center jedhamuu fi as Washington DC keessatti argamu dhiyeenya kana ifa godhe akka jedhetti waggoottan torban darbanii asii dargaggeeyyiin caalaan feesbuukii dhiisuudhaan bakkeewwan suur-sagalee yookiin viidiyoo waliif qoodan yuutuubii fi tiiktaakiin fayyadamuu irratti bobba'anii jiru. Akka qo'annoon kun agarsiisetti Yuunaayitid Isteet keessatti yeroo ammaa dirreen tiiktookii dargaggeeyyii biratti caalaa filatamaa yommuu ta'u itti fayyadamni yuutuubii bakka olaanaa argatee jira. Qo'annoon kun kan ifa ta'e yommuu dhaabbanni meettaa jedhamu inni feesbuukii bulchu dhaabbata tiiktookii wajjiniin wal'aansoo cimaa keessa jirudha. Waldorgommiin tiiktookii fi dhaabbilee feesbuukii gidduu jiru waa'ee beeksisa hedduu keessummeessuuti. Dhaabbileen kun bakka qarshii doolaarri biiliyoonni itti dhangala'uu fi irraa argamudha. Qo'annoon wiirtuu Pew akka ibsetti dargaggoota yookaan sollanoota qorannichi irratti taasifame keessaa harki 95 akka yuutuubiin fayyadaman kan ibsan yommuu ta'u, harki 67 immoo tiiktookii fayyadamnaa jedhanii jiru. Soolanni feesbuukiin fayyadamna jedhanii harka yookaan 32 qofa ta'ee argameera. Waggaa torbaan dura yeroodhuma wal fakkaataa keessatti qo'annoo taasifameen qoonni feesbuukii 71 ture. Yeroo isa ammaa wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu baay'ee akka gadi bu'ee qo'annichi kun ibseera. Facebook yeroo ammaa caalaatti dirree dargaggootaa ittuu hin ta'in dirree namootan bubbulanii yookiin namootan gurguddaa ta'aa akka jiru agarsiisa qo'annoon kun. Qo'annoon dhaabbata wiirtuu qo'annoo Pew yommuu dirree Instagramii isa Facebookii jalatti buluu fi dirree Snapchat wal bira qabee ilaalu sollanoota qo'annoo kana irratti hirmaatan keessaa 52 akka Instagramiin fayyadamu yommuu himan 59 immoo Snapchatitti fayyadamu. Dargaggooyyii qorannoo kana irratti hirmaatan keessaa 95 kan itti fayyadaman yookiin kan qaban bilbila harkaa yookaan smartphone yommuu ta'u, warreen hafan immoo kompiitara harkatti baatanii deeman yookaan laaptooppii yookaan immoo kompiitara mana keessa taa'u fayyadamu. Dargaggoonni yeroo isaanii caalaa miidiyaa hawaasaa kana irratti dabarsan qo'annoo waggaa torbaan dura taasifame irraa dachaadhaan dabaluudhaan 46 gahaniiru. Qo'annoon kun kan taasifame dargaggeeyyii yookaan soolana dhiiraa fi durba dabalatee jechuudha. 1316 irratti yommuu ta'u, umuriin isaanii immoo waggaa yookaan ganna 13 amma 17tti akka ta'ee fi yeroon isaas bara keessa jirru kana ji'a ebilaa fi caamsaa 2022 gidduutti akka ta'e dhaabbanni qo'annoo Pew ibsee jira. Dubbiin qophiin labataa har'aa irratti xiyyeeffate inni lammataa immoo waa'ee teknooloojii bittaa fi gurgurtaati. Akkaataa kaffaltii yeroo ammaa biyya Indiyaa keessatti bal'inaan hojiirra oolaa jiru. Yeroo ammaa Indiyaa keessatti waa bittaadhaa fi yommuu manaa bahanii qarshii harkatti yookiin immoo borsaatti baatanii ba'uun dirqama ta'aa hin jiru. Bilbila harkaa fi herreega mana baankii qabaachuun ni ga'a. Suuqii fi waan karaa irratti gurguramuu fi bittaa fi kaffaltii diijitaalaa fayyadamuun amma magaalota gurguddaa keessaa gara baadiyyaatti babal'achaa deemaa jira. Kaaba Indiyaa kutaa biyyaa Himaachaalaa jedhamu ganda baanurii keessatti warreen bittaaf gurgurtaa raawwatan qarshii walii kennuu ittuu hin ta'in mallattoo yookaan koodii bilbila isaanii irra jiru walitti dabarsuu yookaan iskaan godhu. Kana gochuuf immoo mi'a hedduu bituun isaan hin barbaachisu. Even if someone buys only half a kilogram of vegetables, you can pay digitally. We can do the smallest of transactions. Namni tokko kuduraa fi muduraa kiiloo walakkaa bituu fi akkaataa diijitaalaatiin ni danda'a jedha jiraataan ganda kanaa Nishaati Shaamraa. Wanti gurgurame sun saantima 75 ta'ullee. Akkaataan kaffaltii kun akka hojiirra oolu kan jajjabeessu yookiin kan deeggaru mootummaa Hindiiti. Teknooloojichi baankii walakkeessaa Indiyaatiin kan qophaa'edha. Lammiilee Indiyaa biliyoonii 1.4 ta'an keessaa harka 3 keessaa harki 2 baadiyyaa jiraatu. Yaadni mootummaa kun warreen kanaaf hojii salphisuudha. Hojii salphisuun haala jireenyaa salphisuu mijeessuudha. Yeroo ammaa Indiyaa keessatti namoonni beekan 80 olii herreega mana baankii qabu. Bilbila harkaa amma doolaara 50tiin bitamanii namoonni harkaa qaban gara miliyoonii 700 fi miliyoonii 50 gahanii jiru. Digital India का सपना हमारा डिजिटल पेमेंट
फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान Today, 40%. Sochiin dijitaalaa Indiyaa warraaqsa jijjiiramaa kan Indiyaa keessatti fiduudhaa fi yookiin kan jireenya namoota hundaa jijjiiruudha jedhanii muummeen ministeeraa Indiyaa Narendra Modi. Abbaan suuqii ganda baaniiruu keessa jiru Akhilesh Sharma akka jedhetti maamiloota isaa keessaa 70% kaffaltii isaanii kan raawwachaa jiranii mala dijitaalaa kana fayyadamuudhaan. Jiraataa ganda Paalmaapur kan ta'anii Vikas Sharma maallaqa harkatti baachuudhaa fi akka hin yaaddoofne dubbatan. Whenever I'll open PhonePe or Google Pay app, in my business account all the transactions are done and then I'll cut the bill from my system easily. Kanaan dura yemmuun bakka namoonni hedduun jiran deemu borsaan ani qarshii keessa keewwadhu na jalaa hatamaa laata jedheetanii sodaachaa ture. Amma kan na barbaachisu bilbila koo qofaa jedhan. Garuu yemmuu waa'een bittaaf gurgurtaa dijitaalaa kun dubbatamu wanti dagatamuu hin qabne waa'ee tajaajila intarneetiiti. Yeroo ammaa tajaajilli kun gandeewwan baadiyyaatii fi magaalota xixiqqaa keessatti mijataa miti. Waggoottan 5 darban keessatti itti fayyadamni intarneetaa Indiyaa dachaadhaan dabalee gara nama miliyoonii 700 gahee jira. Namoonni miliyoonatti lakkaa'aman ammayyuu carraa intarneetaa qabaachuudhaaf eeggachaa jiru. Mootummaan Indiyaas ariitiidhaan karaa kanaan waan hojjechaa jiruu fi yeroo dhiyoo keessatti akka lammiileen biyyattii hunduu tajaajila intarneetaa gahaa argatanu abdii qabu. Roomesh Doogiraa hojii mootummaa irraa soorama bahanii mana isaanii keessa jiraatu. Ijoolleen durbaa isaanii warreen naannoo isaan irra jiranurraa fagoorra jiran wajjiniin viidiyoodhaan kallattiidhaan wal argu. I no longer have to think if I have cash. I don't have to stand in a long line. Yemmuun ijoollee kootii wajjiniin haasa'u humnan argadha. Yemmuu isaan guddachaa deemanuun arga. Jireenyi gaarii ta'aa jira jedhan. Jireenyi gaarii ta'uuf deema. Jireenya gaarii qabadhaa. An Bafqaaduu Morodaati.